Haya kan fayyaa keessan jirtu an nagaa kodha waaqa afaa galatu jechuudha. Har'a barumsa tokko isin qabadhee dhufe jechuudha. Barumsaan isin qabadhee dhufe jechuudha. Karaa immootiin namni footoo adda addaa yeroo isin irratti erge, viidiyoo adda addaa yeroo isin irratti erge hayyama keessan malee karaa miimooriidhaa karaa qafoo keessanii daawunloodii taati qafoo keessan yoo biizii isin jalaa godhaa isin rakkisaa jiraate, yoo isin jalaa guutaa isin rakkisaa jiraate, isin karaa ofirraa cufuudhaan qafoo keessanillee akka isin jalaa biizii hin taane gochuu dandeessan jechuudha. Suuraa namni isin irratti ergus hayyama keessaniin ofii keessaniin daawunloodii akka godhachuu dandeessan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Immoo kanaan jechuudha. Karma kanaan isa qofaa miti jechuudha. Online irrallee akkamitti akka cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Settingiilee adda addaa isinitti agarsiisa jechuudha. Immoo keessa warra hin beeknetti kan inni agarsiisaa jiru jechuudha. Warra koomentii jalatti na gaafataa jiru jechuudha. Barumsa kana guutuu isaadha. YouTube channel irratti gadhiisa jechuudha. Warri haaraa inni gama channel kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan channel koo Maamush app jedha jechuudha. Galtanii subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas barumsa adda addaa irratti isin maxxansaa jira jechuudha. Warri TikTokin ilaalaa jirtan galtanii barumsa adda addaa achitti irraa ilaaluu dandeessanii irraa barachuu dandeessan jechuudha. Barumsa adda addaa YouTube channel irratti gadhiisee jira jechuudha. YouTube akkoo TikTok profiilii gadi qabdanii YouTube mallattoo YouTube achi jira gadi qabdan cumaan jala galtanii barumsa adda addaa irraa barachuu dandeessan jechuudha. Karma kanaan karaa barumsatti ceena jechuudha. Immoo keessa galla. Immoo keessa yeroo galla akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Ishii gadii kana pilaasii kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Mallattoo pilaasii kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe moor ishii jettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe booda settingii kana gadi qabna jechuudha. Yeroo tokkoof setting ishee jettu kana jechuudha. Akkatti nu dhufe jechuudha. Egaa akkatti nu dhufe booda amma yeroo namni suuraa nurratti ergee ofii isaatiif daawunloodii godhaa nu rakkise viidiyoo namni nurratti ergee ofii isaatiif daawunloodii godhaa nu rakkisaa jiraate yoo ta'e jechuudha. Isa kana sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Storage and data kan jedhu kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkatti gadi qabdanii akkuma argaa jirtan jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Amma auto saved after review kan jedhu kana jechuudha. Ofii isaatiif buuse jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Footoo viidiyoo jechaa jira jechuudha. Amma akkatti ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Warri barbaadan garuu banachuu dandeessan rakkoo hin qabu jechuudha. Warri barbaadan namni yeroo barbaade suuraa isinirratti waan adda addaa yeroo isinirratti erga keessaaf guruppii irratti jechuudha. Wanta adda addaa yeroo namni nurratti erga ofii isaatiif daawunloodii taati qafoo keenya rakkisa jechuudha. Karma kanaan warri barbaadan karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessa. Warri hin barbaanne akkuma duraanitti dhiifachuu dandeessa rakkoo hin qabu jechuudha. Warri barbaadanitti kan agarsiisaa jiru jechuudha. Kanallee yoo akkatti banaa ta'e jechuudha. Auto saved after sending kan jedhu kanallee akkatti ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Karma kanaan karaa barumsa biratti dabarra jechuudha. Karaa barumsa biratti yeroo dabarru akkamitti akka online keenya cufachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nuti online irra jirru namni online irra jiraachuu keenya akka hin beekne jechuudha. Yeroo nuti online irra teenyu online irra jiraachuu keenya akka namni hin beekne isinitti agarsiisa. Privacy ishee jettu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Kan amma diimaadhaan itti isinii maree kana jechuudha. Amma last scene ishee jettu kana jechuudha. Online keenya jiraachuu keenya dhaba cufachuudhaaf jechuudha. Last scene ishee jettu san yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkatti nuuf fide jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma online irra jiraachuu keenya kan agarsiisu jechuudha. Asirratti tokkoffaa irratti everyone jedha. Asirratti jechuudha. Lammaffaa irratti my contact jedha jechuudha. Sadaffaa irratti nobody jedha jechuudha. Isa kana amma yoo everyone irratti jechuudha. Namni kamiyyuu namni immoo keenya argate hundiyyuu online irra jiraachuu keenya itti mul'isa jechuudha. My contact kan jedhu kun dammoo nama nuti bilbila isaanii qabnu yookaan bilbila nama bilbila keenya qabu jechuudha. Friendii keenya jechuudha. Isiniif galee nama waliif barreessu yookaan nama bilbila keenya qabu nama bilbila isaadha qabnu qoftiin akka online irra jiraachuu keenya beekuudhaaf jechuudha. My contact isa jedhu kan irratti jechuudha. Nobody kan jedhu kan irratti dammoo eenyumayyuu akka hin mul'anne gochuudhaaf jechuudha. Isa kan irratti jechuudha. Eenyumattu akka hin mul'anne gochuudhaaf isa dhumaa kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. An amma isa dhumaa nobody kan jedhu kanarra godhadha jechuudha. Eenyumayyuu an online irra jiraadhus jiraachuu baadhus namni beeku hin jiru jechuudha. Karma kana sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Warri barbaadan eenyumayyuu namni
immoo kiyya keessa galee boolaanii kiyya akka arguun barbaade yoo jette everyone kan jedhu irra godhachuu dandeessan. My contact kan jedhu immoo friendosa keessanitti akka mul'atu yoo barbaadan irra godhachuu dandeessan jechuudha. Karaa biraatiin barumsa karaa biraatiin isinitti agarsiisu kan biraa dubatti deebina jechuudha. Of duuba deebina akkatti nu isa kanarratti jechuudha. Amma read respect kan jedhu kana jechuudha asirratti jechuudha. Isa kanarratti yeroo namni message nu barreesse yoo nuti gallee ilaalle jechuudha. Akka gallee ilaallee jirru isatti ni mul'isa jechuudha. Garuu amma kana yoo ofirraa cufne jechuudha. Yeroo namni message nurratti barreesse yeroo message san gallee ilaalle isatti akka nuti gallee hin ilaalle yookaan caruma message isaadhaa san osoo nuti ilaallee jirru isatti akka nuti gallee hin ilaalletti itti akka mul'isu yoo barbaanne jechuudha. As keessa gallee jechuudha. Akkuma isinitti mul'ataa jiru kanatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni message yeroo nurratti barreesse nuti gallee ilaallee jechuudha. Namticha sanitti akkatti itti mul'isa jechuudha. Namticha message nu barreesse sanitti nuti gallee ilaaluu keenyaaf akkatti itti mul'isa jechuudha. Garuu yoo maalirra jiraateedha jechuudha. Everyone yookaan my contact kan jedhu kanarra yoo jiraateedha jechuudha. Kan akkatti itti mul'isa jechuudha. Karuma kanaan isin garuu kan barbaadan irra kaawwachuu dandeessan jechuudha. Namni yeroo message nurratti barreesse gallee akka nuti gallee ilaallee jirru akka isatti mul'anne yoo kan barbaadan yoo ta'e jechuudha. Nobody shit kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. Isa kanarratti jechuudha. My contacts kan jedhu kun dammoo nama hiriyoota keessan jechuudha. Hiriyoota keessanitti akka mul'atu yoo barbaadan isa kanarra godhatan jechuudha. Ay nama message nu barreessu nama kamittuu gallee ilaaluu keenya itti mul'isu yoo barbaadan everyone kan jedhu kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. Kanuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Settingiilee immoo keessanii jechuudha. Warran beeyinatti kan agarsiisaa jiru akka isiniif galu abdii guddaan qaba jechuudha. Barumsa biraatti immoo isa kanarratti jechuudha. Who can call me kan jedhu kana jechuudha. Eenyu akka isin bilbiluu barbaadu jedha. Amma isin jechuudha namni kamiyyuu namni bilbila keessan argate kamiyyuu isinirratti akka bilbilu yookaan yeroo tokkotti karaa gurupiidhaatiin karaa maal gurupii keessa namni nama galchaa baay'ee nama rakkisa jechuudha. Karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Namni kamiyyuu akka gurupii keessa isin hin galchine jechuudha. Karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan. Namni friendoota keessan hiriyoonni keessan qoftiin akka isin bilbilu yookaan akka isin barreessu namni kaan akka isin argachuu hin dandeenye gochuudhaaf akka yoo bilbila keessan argatan malee immoo keessan akka argachuu hin dandeenye gochuudhaaf my contact kan jedhu kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. Everyone kan jedhu kanarra yoo godhatan namni kamiyyuu bilbila keessan eenyumarraa yoo argatellee isin argachuu danda'a jechuudha. Karaa gurupiitillee isin galchuu danda'a jechuudha karaa kanaan. Karuma kanaan my contact kan jedhu kanarratti godhachuu dandeessan jechuudha. Filannaa keessanii isinitti nu hubachiisaa jira malee kan isinirra godhatan isinitu beeka jechuudha. Karuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuu kanallee. Karaa biraatiin kan isinitti agarsiisu settingii biraa kan isinitti agarsiisu jechuudha. Isa kanarratti jechuudha. Asirratti jechuudha. Who can see my avatar kan jedhu kanarratti jechuudha. Akkuma isinitti mul'ataa jiru jechuudha. Isa diimaa ammatti isinii mare kana jechuudha. Who can see my avatar kan jedhu kanarratti jechuudha. Suuraa isin profaayilii immoo keessan irratti maxxansitan akka eenyu arguu barbaadan jedha. Asirratti amma akkatti fide jechuudha. Suuraa isin immoo profaayilii keessan irratti maxxansitan eenyu akka isin arguu barbaadan isin gaafachaa jira jechuudha. Isin garuu karaa kanaan sirreeffachuu dandeessan. Everyone kan jedhu, my contacts kan jedhu, nobody kan jedhu jira jechuudha asirratti jechuudha. Everyone kan jedhu kuni eenyumayyuu namni immoon keessan bira qaqqabe jechuudha. Suuraa isin immoo profaayilii irratti maxxansitan namni kamiyyuu akka isiniif arguu yoo barbaadan everyone kan jedhu kanarra godhachuu dandeessan jechuudha. My contacts kan jedhu kun dammoo hiriyoota keessan qofatti akka mul'atu jechuudha. Nobody kan jedhu kun isa dhumarratti jechuudha. Nobody isa jedhu kanarratti jechuudha. Hiriyaa keessanitti illee akka hin mul'anne jechuudha. Namni tokko profaayilii isin maxxanfattan namni akka isin jala arguu hin barbaanne warri barbaadan karaa kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Nobody irra yoo godhatan eenyumayyuu namni hiriyaa keessanillee arguu hin danda'u jechuudha. Suuraa isin maxxansitan karuma kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha settingiilee keessan. Karaa biraatiin namni
Guruppii keessa singalchaa yoo kan isin rakkisu guruppii keessa jechuudha. Yeroo baay'ee guruppii keessa namni nama galchaa nama rakkisa jechuudha. Sirreeffachuudhaaf kanallee ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Isa kanarra jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Voice Club Room kan jedhu kan irratti jechuudha. Isa dhumaa kan irratti jechuudha. Ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Asirratti jechuudha. Isa kana jechuudha. Akkatti ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Jalqaba akka banaa ture akkatti ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Karaa kanaan namni illee akka guruppii keessa isin hin galchine sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Galatooma yoo barumsi kun isinitti tole like gochuu hin dagatina akkasumas warra hin beekneef share waliif gochuu hin dagatina jechuudha. Galatooma.